Mal garin mo. Jamare. Allah. Allah. Is. Mula juga makin. Gamata la mulis. Mula tu ini. Luka kuya kana albukoti bayin gamate jira. Mali wala jira tanu. Ne isin fil mama. Sana bodde. Nama balati wan kana. Balasa kap. Wan isin kalabati. Kalabati na kasi jiru bodde basin. Kalabati da. Kalabati woody. Amma bore yechu namni muben ke yete ana fi tortibu. Kalabati Pura woody. ani durani. Thank Nama you. to ke yechu danda. Ati manana iyemte gafa Dubai of taran nabira. Duba Gafa aso ko sa taran kai sit. Nagatti baate Dubai. Akkasi nagaatti fiijii qalabati bitattee dhufteetti thank you galatoom isin jenna ulfaata. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu dhiira akkasii yoo argite barbaadi itti heerumii bira hin darbinin jedha tokkoffaanii dhiira baay'ee si dhiphatu waa'ee kee yaadu oolmaa kee kan si gaafatu eessa akka toltee eessa akka turtee kan si gaafatu lammaffaa dhiira karoora siif qabu akkati barattu kan godhu hojii kan siif banu waa'ee kee dhimma isaa godhatee kan irratti hojjetu karoora isaa keessa kan si galchu yoo argite bira hin darbinii itti heerumi galatooma. Yeroo darbee shamarran umuriin isaanii waggaa 20 gadii mallattoo akkam akkamii argisiisu kan jedhamu akka qorannoon saayikooloojii lafa kaa'utti hojjedhee yuutuubii koorra kaa'een ture warri kaan ilaaltaniitu warri kaan hin ilaalle jechuudha. Warri hin ilaalin jirtanii qabxii muraasan asirratti kaasuu barbaada na hordofaa. Inni tokkoffaanii umurii waggaa 20 gadiitti hariiroo jaalalaa keessatti bakka olaanaa kan qabu hiriyyaa isaaniidha. Hiriyyaa isaaniitu baay'ee murteessaa jechuudha. Sababni isaa waan hiriyyaan isaanii jedhan fudhatu malee waan namni biraa jedhan fudhatan. Hiriyyaan isaanii yoo si jaallatte si jaallatu, hiriyyaan isaanii yoo si jibban si jibbu jechuudha. Hiriyyaan isaanii bakka olaanaa qabaa jechuudha. Kanaaf hin danda'ama taanaan hiriyyaa isaanii wajjin kominikeet gochuun hiriyyaa isaanii approach gaariin qabachuun baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaanii yeroo isaan itti haasaa guddifatanidha. Communication skill isaanii yeroo isaan itti guddifatanidha. Umurii waggaa 20 gadii jechuudha. Kanaaf dandeettii haasa'anii waa ibsachuu hin qabani. Callisanii ma ishi jedhu way ati haasa isin jedhu malee ofii isaanii kana sanaa jedhanii reasonable godhanii sitti haasa'uu hin danda'an. Kanaaf naasoftuu hin dubbattu akkasin gootu jettanii dhiphisuu hin qabdanii jechuudha. Isa kana hubachuu sinirra jiraata. Ni beeku si barbaadu garuu utuu si jaallatanii maal jedhu deebi'anii sin barbaadu sin jaalladhu yeroo isaan sin jedhan illee ni jiraata jechuudha. Yaada hafee yuutuubii koo ifa vision kan jedhu irraati dhaqaatii guutummaa isaa ilaaluu ni dandeessu. Galatooma. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Fedhii gaafa sirraa dhabanii fedhii dhabuu isaanii mallattoo ittiin beektan sadiin sinitti himaa jechuudha. Kanaaf bilbila bilbiluu meesejii barreessuun sin barbaachisu saayinii nama tokkoo yookiin saayikooloojii nama tokkoo ilaaltee akkasitti baruu ni dandeessaa jechuudha. Hariiroo keessatti namni tokko fedhii sirraa hin qabu yoo ta'e yoo sin barbaadu yoo ta'e afaaniin sitti himu gochaan argisiisa. Gocha sana beekuu qabna, gocha sana hubachuu qabna. Isa sinitti himaa, isa dura garuu follow godhaa, like godhaa, comment illee godhaa, hiriyoota keessaniif illee share godhaa, callistanii ilaaltanii irra hin darbinaa jechuudha. Inni tokkoffaanii mallattoo nuyi ittiin beeknu maalidha yoo jettanii yeroo hundumaa daandii ittiin haasaa kee addaan kutan barbaadu. Haasaa si dhaabsisuu barbaadu. Ati baay'ee haasa'uu barbaadda, baay'ee dubbachuu barbaadda, isaan garuu si duukaa baay'ee haasa'uu hin barbaadan. Bakka dafanii haasaa kee addaan kutuu, dafanii haasaa kee gaggabaabsanii karaa biraatti darbuu barbaadu jechuudha. Kuni low interestiin isaanii gaafa sirraa gadi bu'u wanta mul'isuudha jechuudha. Isa kanaan beekuu dandeessa. Callistee bilbiluu, callistee barreessuu, meesejii barreessuu sin gaafatu jechuudha. Dhalaas ta'uu danda'a, dhiiras ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaanii yeroo hundumaa kan ati ittiin beekuu qabdu situ dursee bilbilaa, situ dursee barreessa. Isaan dursanii siin bilbilan, dursanii siin barreessan. Gaafa itti barreessitu takka turanii sii deebisu. Gaafa itti bilbiltu turanii 2-3 bilbiltee sadaffaa irratti sirraa kaasu. Isas akkuma sana haasaa gaafa sirraa kaasanis hin gaggabaabsu. Isa kanaan beekuu ni dandeessa jechuudha. Inni dhumaa ani jechuu barbaadu maayini yoo jettanii biizii sitti ta'u. Sitti biiziidha, nama kan biraatti garuu biizii miti. Siif yeroo hin qaban namoota kan biraaf garuu yeroo qabu jechuudha.
Sirratti bilbila cufanii namoota kan biraa hojii yeroo isaan haasa'an argita. Kanaaf yoo isin barbaadan ta'e hariiroo keessatti yoo isin fedhan ta'e afaaniin akka isaan sitti himan qofa barbaaduun sirra hin jiraatu. Mallattoo isaan sitti argisiisanii daftee hubattee gara mataa keetiitti, gara hojii keetiitti, gara daandii keetiitti deebi'uu sirra jiraata. Yaada kana fakkaatu argachuuf follow godhaa, like godhaa, comment godhaa, share godhaa. Wanta barnoota akkasii yeroo baay'ee follow gochuu badaadaa isaan qabnu please follow godhaa, comment godhaa, like godhaa, share godhaa. Qofa kan isaan ittiin rakkatanii identity formationidha. Yeroo sana jechuun yeroo isaan itti eenyummaa isaanii ijaaranidha waan ta'eef kan isaan dhiphatan waa'ee kee osoo hin taane waa'ee isaanii, waa'ee sheeppii isaanii, waa'ee muudii isaanii, waa'ee amala isaanii, waa'ee jireenya isaanii dhiphatu malee waa'ee kee hin dhiphatanii jechuudha. Kanaaf ati maaliif naaf hin yaaddu, maaliif akka barbaadden taatu, maaliif akkas hin taatu jechuun qabdu jechuudha shamara waggaa 20 gadiidhaan. Qofa kan isaan ittiin rakkatanii identity formationidha. Yeroo sana jechuun yeroo isaan itti eenyummaa isaanii ijaaranidha waan ta'eef kan isaan dhiphatan waa'ee kee osoo hin taane waa'ee isaanii, waa'ee sheeppii isaanii, waa'ee muudii isaanii, waa'ee amala isaanii, waa'ee jireenya isaanii dhiphatu malee waa'ee kee hin dhiphatanii jechuudha. Kanaaf ati maaliif naaf hin yaaddu, maaliif akka barbaadden taatu, maaliif akkas hin taatu jechuun qabdu jechuudha shamara waggaa 20 gadiidhaan. Dhiira waggaa 30 olii jaallattee jirta yookiis beellamtee jirta yoo ta'e wantoota ati beekuu qabdu wanta gurguddaa afuran sinitti maatii sirriitti na dhaggeeffadha. Inni sadaffaa immoo baay'ee barbaachisaa fi baay'ee bu'uuraadha jechuudha. Inni tokkoffaanii dhiirri waggaa 30 olii yeroo baay'ee kaayyoodhaa fi hojii isaa irratti xiyyeeffataa jechuudha. Abjuu isaa dhugoomsuudhaaf tattaafata waan ta'eef sirraa kan eegamu mul'ata isaa kaayyoo isaa sanaa sappoorti gochuudha. Inni lammaffaanii dhiirri waggaa 30 olii yeroo baay'ee muuxannoo jaalalaas waan qabuuf akkasumallee seenaa jaalalaa hedduu waan qabuuf yeroo inni shamara adda addaa wajjin haasa'uuf qabu baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf siin alatti nama kan biraa jaallate jettee baay'ee shakkuu hin qabdu, baay'ee hin shakkamu jechuudha. Inni sadaffaanii dhiirri waggaa 30 olii miira bilchaataa qaba, emotional maturity isa jennu sanaa jechuudha. Miirri immoo bilchinni miiraa immoo jaalala keessatti baay'ee bu'uuraa fi isa baay'ee barbaadamudha jechuudha. Kanaaf miirri isaa bilchaataadha, kana hubachuutu sirra jiraata. Inni arfaffaanii baay'ee amanamummaa qabaa jechuudha. Isa kanallee beekuutu sirra jiraata jechuudha. Yaada kana fakkaatu argachuudhaa fi asumaan mallattoo yooyyaa harka fuunee akkam jirtu amma kana isinitti dubbachuu barbaadu mallattoo fedhii sirraa dhabuu isaanii agarsiisan gurguddaa sadiin isinitti maatii hin dabarsina. Namoonni yuutuubii koo kanaaf illee haaraa taatan yuutuubii koo kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jechuudha. Inni kun kan inni fayyadu dhiiraafis hin fayyadaa, shamarraniifis hin fayyadaa jechuudha. Namni tokko gaafa fedhii sirraa dhabuu yoo sin barbaanne mallattoo akkam akkamii argisiisa. Ati ofii keedhaanii bilbila bilbiluurra meesajii barreessuurraa wantoota kanaan adda baafachuu dandeessaa jechuudha. Isa tokko tokko walii wajjin ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaanii mallattoon inni jalqabaa maalidha yoo jettanii kan isaan godhan yeroo hundumaa mallattoo inni jalqabaa daandii ittiin haasaa kee addaan kutan barbaadu. Yeroo wajjin haasofturlee haasaa kee sirratti maal godhu hin gaggabaabsu. Haasaa kee sirratti kukkutuu yeroo dheeraa wajjin haasoo barbaadda, isaan garuu yeroo dheeraa si wajjin haasoo hin barbaadanii bakka booda haasofna bora haasofna jedhu sa'aatii bal'aa siif hin kennanii jechuudha. Yeroo bal'aa siif hin kennan mallattoo kanaan baruu dandeessa. Inni lammaffaanii yeroo hundumaa situ bilbilaaf malee isaan siin bilbilan. Situ jalqaba bilbila. Situ jalqaba meesajii barreessa. Isaan meesajii siin barreessan. Situ asii achi barreessaa fi situ asii achi bilbilaan malee isaan achi as siin bilbilanii meesajiillee siin barreessanii jechuudha. Yeroo hundumaa situ jalqaba. Yeroo itti bilbiltu sana immoo kaasanii si haasofsiisu. Bilbila keessana kaasanii si haasofsiisu garuu isaanii ofiin barbaadanii ofiin beekanii siin bilbilanii jechuudha. Mallattoon kun gaafa argamu fedhii sirraa dhabuu isaanii akka isaan baay'ee sin barbaanne agarsiisaa jechuudha. Mee gidduutti comment hin godhin jirtu yoo ta'e, subscribe hin godhin jirtu yoo ta'e, like hin godhin jirtu yoo ta'e gidduutti like godhaa. Mallattoo sadaffaatti utuu hin darbin duraa jechuudha. Kanaaf mallattoo kana yoo argite daftee ofii makeen beekachuu qabda. Arra ganama yoo ti bilbiltee, arra yoo si barreesse ta'ee, boris yoo si bilbila ta'ee, boris meesajii si jalqaba barreesse yoo ta'ee,
borittaansees ittaanus akkas taanaan kun baay'ee barbaadamaa hin jirtu, baay'ee filatamaa hin jirtu. Kana ofii keedhaan beekuu qabdaa jechuudha. Inni sadaffaan fi inni jalqabaa fi baay'ee murteessaa ta'e inni sadaffaanii sitti biizii ta'u. Yeroo hundumaa sitti biiziidha. Siif yeroo hin kennani. Sitti biizii ta'u nama kan biraaf garuu firii ta'u. Atiin bilbila kee hin kaasanii bilbila nama kan biraa garuu hin kaasu. Yoo ati deebistee bilbilte nama kan biraa wajjin haasa'aa jiru. Akkas jechuun sitti biizii gaafa ta'uu jalqabanii ati ofii kee bartee akka inni si hin baasne bartee dhiisuu qabda, waan sana dhaabuu qabdaa jechuudha. Kun mallattoo sadan fedha nurraa dhabuu isaanii agarsiisudha. Kun dhiira irrattis shamarran irrattis waan mul'atu bakka lachuutti waanta hojjetudha. Bakka tokko qofa osoo hin taane jechuudha. Bakka lamaan isaaniitti in mul'ata jechuudha. Dhiirris mallattoo kana sitti argisiisa, isheen illee mallattoo kana sitti argisiisti jechuudha. Kanaafi mallattoo kana bartanii, mallattoo kana yoo argitanii daftanii ofii keessaniin irraa sokkuudha jechuudha. Inni jalqabaa haasaa kee addaan kutuu, dubbii kee dafanii gaggabaabsu. Inni lammaffaa ati dura bilbiluu, ati dura barreessu. Inni sadaffaa yeroo hundumaa siif biizii ta'uu, siif yeroo hin qabanii nama kan biraaf garuu biizii miti jechuudha. Sababni isaa namni si barbaadu tokko, namni si jaallatu tokko, namni bakka sitti kennu tokko yeroo kamittiyyuu taanaan biizii ta'uu hin danda'u, sitti biizii ta'uu hin danda'u. Hojii cimaa ulfaataa keessa taa'ellee si yaafata, si bilbila, si gaafata jechuudha. Biizii ta'uu hin danda'u, tasumaa biizii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana beennee ilaaluutu nurra jiraatan jedha. Galatoomaa, subscribe